Maqaa kee nuuf himi. Maqaan koo gaazexeessituu Nimoonaa Lekkasaan jedhama. Abbaa haadha Dambalii Jaalalaati. Obbo Ofsii Fileefaa. Ayyee mee har'a gaaffii ati nama gaafattuun si gaafachuuf deemaa jira. Tole. Guyyaan borii hin jiru osoo jedhan har'a jaalallee keef maal goota? Guyyaan borus borduubas hin jiru. Har'a qofa guyyaa qabdu. Jalqaba irratti carraan kennaafi. Maal akkasii ta'uu barbaadda. Hanga du'u jechuun boriin jiru waan ta'eef boriin jiru waan ta'eef hanga waan inni barbaade nan gaafadhaani maal sii ta'uu maaliin sii godhe si gammachiisan guyyaan boroo kan jiratutti nimin osoo addunyaa kana irratti maal sii taasisee itti gammaddaadhaan gaafadhaani. Sanaan booddee sannii jedhetti dabalee waan inni isatti tolu hundasaa amala isaa wallaalu ta'e. Akka keetti odoon gaafatiin maaliin godhaaf jettee yaadda? Akkan hedduu jaalladhu irra deddeebi'een karaa adda addaatti. Kanuma? Isa irra darbee immoo waan inni jaallatu anarraa kan inni fedhu jaalaladha jaalala kenna. Jaalalleen kee kan ati baay'ee jaallattu akkati isa jaallattu hin shakka ati nan jaallattu jedhee si shakka. Kanaafuu akka isa jaallattu agarsiisuudhaaf jecha namoota ati baay'ee kabajjuu fi baay'ee sodaattu bira dhaabbachaa jira. Kanaafuu isaan kana gidduutti dhaqee yoon dhungadhe sodaasii safuusii waan hin cabseef akkan isa jaalladhu naa beekuu danda'a jettee yaaddee karaa dudduuba sarpiraayiziin godha jettee dhaqxee mormasaa jala dhungatta. Yeroo achi galagalu garuu nama biraadha. Kuni baay'ee ulfaata. Jalqaba irratti nama dhungadhe sana dhiifamuun gaafadha. Hiriyaa koo sanas sise'eenii jedheen isa hubachiisa. Garuu kan koo caalaa kan natti ulfaatu nama dhungadhe sanadha. Tarii hiriyaa isaa bakka biraa jiraattee isa ilaaluu dandeessi namoonni illee anaaf nama kan biraaf aanaan iddoo tokkotti beeku waan ta'eef maal taatee naan jechuu danda'u namoota sana dhiifamuun gaafadha dhiifamuun gaafadhe isa akka isa jaalladhu itti himuuf akka sana taasisellee hiriyaa kootti himaa. Dhiifamallee hin gaafadha ni dogoggora koo sana. Ayyee jaalallee kee beellamtee bakka beellamaatti isa argachuu dhaqxa. Dursee achi taa'een isa eegaa jettee yeroo ati dhaqxu inni jaalallee isaa duraanii duukaa bakka ati beellamte sana taa'ee taphachaa jira. Akkam taata? Kan ani karaa lamaan ilaalu. Jalqaba irratti hiriyyaan koo sun anaan na jaallata taanaan ishee wajjin bakka sanatti hin argamu jedhee waan yaaduuf akka inni nan jaallanne mirkaneeffadhe. Akka inni dhimma narraa hin qabne garuu itti aansuudhaan nan aara. Harree sana yookaan gadda natti dhagaame isatti na agarsiisu waan ta'eef yeroo sichaa isinitti haa tolu waan maal deeman biraa galee immoo boobaa yoo akka tasaa jaalalleen kee kun yeroo jaalallee isaa duraanii duukaa taa'u siin wal barsiisee kanaa booda jaalalleen koo ishee kanaa jedhee si barsiisuuf hidhatee yoo akkam taata? Nan gaafadhaanii sanaan fusii gaafe baala. Nan gaafadhaanii nan laalallee itti jijjiirame akka nama aarii gaddee maal hin ta'u ittiin dhaqaa nan gaafadhaanii dhimma jaalalaaf taanaan ana durayyuu ishee beeka waan ta'eef yoon aariyyuu isa jaallachuu qabu yoon gaddeeyyuu natti tola. Isaafis yaaduun qaba jaalala waan ta'eef wal dhabaniiru wanta adda addaa irratti walitti bu'aniiru ta'uu danda'a. Ana dura ishee beeka waan ta'eef isheellee yoo jaallate gaariidhaan jedha. Yoo anaan barsiisuuf ta'es waan isheen na gorsitus waan inni naan jedhus fudhachuuf qophiidha. Garuu sanaaf haalaatti ana akka muudina irratti qabachuuf taasisa taanaan baay'een gala.